jaalalli qurayshiin duraan qabdu linnabiyyi sallallahu alayhi wasallam ergamaa rabbiitiif kan isiin qabdu boodan jibbatti jijjiirame jechuudha. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barattoota keenya siiraa keenya darsii waraabbii 14ffaadhaani ta'assubu qurayshiin ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam ka jedhu irra geenye jirra. boqonnaa 18ffaadha jechuudha kun. ta'assubu qurayshiin wal ta'uu qurayshii dubbanna ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam ergamaa rabbii irratti wal ta'uu jiraati kan nuti dubbannu jechuudha. kunis qabxii 4 of jalaa qaba. inni tokkoffaan tabaddalani jijjiirame hubbu qurayshiin jaalalli qurayshiin duraan qabdu linnabiyyi sallallahu alayhi wasallam ergamaa rabbiitiif kan isiin qabdu boodan jibbatti jijjiirame jechuudha. waqurbuhum dhiheenyi jarri duraan isatti qaban lahuu isaaf boodan fageenyatti jijjiirameef wasirquhu dhugaan isaadha kadiban sobatti jijjiirame jechuudha. wa'amaluhu hojiin isaadha kaduraan hojii gaarii hojjeta jedhamee beekamu hozwan qoosaatti jijjiirame jechuudha. kana hundatti jijjiirratan. wadhaalika sun immoo mundu du'aa'ihim eega rasuulli jara waameeti ilaa ibaadatiillaahi gara gabbartii rabbiitti eeganni jara waameeti. wa'aaba eeganni aayibeesse jechuudha. aalihatahum gabbaramtuu jaraa yookaan immoo taabota jaraa eeganni arrabse sana booda jechuudha. wanasaba eega rasuulli irkise kulla man abadaha hunda nama isii gabbaree ila dalaali gara jallinaatti eega rasuulli irkise maaltu ta'e kun hundi kanatti jijjiirame jechuudha. walaqad saaruu dhugaatti deemanii jiran qurayshoonni ilaa ammihi gara wasiila isaa deemanii jiran ilaa ammihi gara wasiila isaa deemanii jiran waxalabuu barbaadanii jiru minuhu wasiila isaarra ayyamna'a dhowwuu barbaadan arrasuula ergamaa an sabbi aalihatihim aalihaa keenya taabota keenya akka nu jalaan arrabsine nurraa dhowwii jedhaniin jechuudha wasiila isaatiin. watadliili aabaa'ihim abbaa keenya jallattootatti ilaaluu abbootiin keessan jallataadha warra mushrika jedhanii jara jallinatti ilaaluu irraa akka inni dhowwuudha kan wasiila isaa gaafatan jechuudha. asirran taqriirri gadi bu'ee maal jedha lam yudallil aabaa'ahum ergamaan rabbii in jallinatti in hirkisne abbootii jara wayasifuhum jara in wassafne bi'adamil aqli aqlii hin qabanu jarri warra aqlii qabanuu mitiin jenne rasuulli wala hidaayati jarri qajeeltuma hin qabanu jedhee jara hin hirkifne jechuudha. yoom malee illaa ba'ada an tamassaku eega jarri qabatanii malee bihujjati ragaa taqliidihim hidhatuu jaraadha hidhannaa jaraa eega jarri qabatanii malee maal jedhanii abbootii keenya durii ilaalla nuti waan abbootiin keenya hojjetan hin dhiifnu eega jarri jedhanii booda rasuulli abbootiin keessan kun jallina akkasiirra turanii jedheeti sana booda gara jallinaatti jara hirkise jechuudha. qaala ta'aalaa rabbiin ol ta'ini jedha wa idhaa qiila lahum yeroo jaraan jedhame ittabi'uu hordofa maa anzala allahu waan rabbiin buuse jala deemaa yeroo jaraan jedhame qaaluu ni jedhani bal lakki nattabi'u nuti ni ordofna maa alfayna waan agarre ordofna alayhi isarratti aabaa'ana waanuma abbootii keenya hojjetanii argine sana hojjenna nuti jedhanii didan. awalaw kaana sila ta'ee jira aabaa'uhum abbootiin jaraa sun laa yaaqiluuna nama aqlii hin qabne sila jarri shay'an waan tokkollee ولا يهتدون ولا قرات كله هن قجل ترني برا أبوتين جرا برا جرت أبوت ما وان تقوم فيا نت كنا جبرات ترني جرا ربنا تجلس تيجون قبتين إني أعرف فان فردهم جرا ديبسه فردهم جرا ديبسه وسيل إسارة ردا جميلا ديبي غاري اتديبسه يجون والرسول حال إرجما ربي مستمر اتفاجرون في نشر الدين ديني للدرير سؤال الرسول اتفاجرون وإغلاء كلمات الحق jecha dhugaadha ol taasisuu haalan itti ufee jiruun jechuudha. as'ilatun gaafiidha. hal zaada mahabbatu quraysh linnabiyyi sallallahu alayhi wasallam hal zaadat
sila dabaltee jirti jaalalli Qurayshootaa ergamaa rabbiitiif ni dabale moo ni xiqqaate ba'ala bi'aasatihi eeganni ergameeti mundu mata yoomii kaasee jibbuu jalqaban hal xalabuu sila barbaadanii jiru min ammihi wasiila isaarra ayyamna'ahu isa dhowwuu bimaaza ajaabahum maal jedhee rasuulli maaliin deebise wasiilli isaadha jechuudha. Boqonnaan 19 immoo majii'u Qurayshin dhufaatii Qurayshii dubbanna li'abii xaalibin abaa xaalibitti dhufuu jaraa dubbanna marratan thaaniyatan marraa lammaffaa jechuudha. kunis qabxii of jalaa qaba. Lammaa ra'ati Qurayshun Qurayshii yeruma agartu استمرار النبي صلى الله عليه وسلم إرجما ربي اتففوا يرما أرجيتو في نشر دعوته دعوة صاف الدرير سو اتففوا يرما أرجيتو ودفاع عمه عنه وسيل إسامو إرى اتسو يرما أرجيتو مشاون ديمان أمس إلى عمه جر وسيل إسادا أبي طالب ديمان مرة ثانية مرسالا مفاجتون وقالوا له إسانجدا إنا نتلا نصبر أفسهم قمن أفسون دندين على شتم آبائنا أبوتي كينيا الرف سورتي وتصفيه وقورنا أقلي كينيا قوا قدورتي أفسن قمن نتي وعيب آلهتنا تابوتا كينيا أيبسو كيستي أفسهم قمن نتي فإما يوكا أن تمنع يسدو قبدا ابن أكيك إلما أبليس كيتي كان محمد نرادو قبدا وإما يوكا نمو أنت أذان لنا نوف يجمع قدشو قبل بمن إيه نتني دوّنا نتيسد دركنا ندان نوف يجمع قدشو قبل جنانين قبل سدفان فدعاه محمد وعمه وسيل إسا وطلب منه إسرى برباده أيمتني الإيسي ميداوا كان الإيسي تابوت جران الرفسني جده وسيل إسا رسول غافته سببنو خوفا وان صداته وجه عليه إسرت رسول الله وان صداته وجه من قريشوني سميد وان جرو رت صداتي فأبر الرسول صلى الله عليه وسلم إرجما ربي ندي جتشو دابتشو وقال نجري إرجما ربي تقرير غريفودي مال جدا والله ربي تنك قدا جدي غافسن يا عمي يا وسيلكي لو ودعوا الشمس وسو أدو كان كاني في يميني أدو كان فودني أركك يمرغا كيس كاني والقمر جاء كان مو في يسار يركك يبتا كيس وسو كاني على أن أدعى أن إيسو رد هذا الأمر دعواك كان إيسو رد توجر كان ناقودني ما فعلت أن كان إيسو حتى يظهره الله وهنگ ربين ديني كان ملسد أو أهلك دونه يوكان مو أمن وفيك يادو إيدا بمتي جد يجود وقال نجد رسولي والله ربي تنك قد قبات اللبن جرامة لا أترك أنهن إيسو هذا الأمر ديني كان إيسو حتى يظهره الله وانق ربين ديني كان ملسد هنگ ديني كن انجفدت أو أهلك دونه يوكان مو أما أن إساء ست وفيك يادو إيدا بمتي جد شنفان فقال له عمه وسيل إساداني جديني نبي محمد صلى الله عليه وسلم اذهب ديمي وقل جدي ما أحببت وان فيت ربد فوالله ربي تنك قد لا أسلمك أني واسن كنو أبدا أين يمتوسن كنو أين يمتوسن تكو ديمي أكفيت دعوة جدين أسئلة غافدة لماذا مشت قريش ماليف ديمت قريشون لأبي طالب أبا طالب برماف ديمت في المرة الثانية مرسالا مفا ماذا قالوا له مال إسان جدا هل منعه أمه وسيل إسادا سلا إساد ويرا داورا بماذا أجاب الرسول رسول ديبي مالي قديف بماذا أجابه أمه وسيل إساء ديبي سنرد مال جدين الخلاصة تشوفها مشت قريشين ديمت إلى عمه غير وسيلة سا ديمت مرة ثانية مرسالا مفا